Tole hordoftoota chaanalii keenya baga nagaan gara viidiyoo kanaa dhuftan isin jecha viidiyoo kana keessatti kan nu waliin ilaallu appilikeeshinii bareedaa ta'ee bifa gabaabaadhaan keessoo kompiitaraa akkasumas shoortii katiiwwan haala salphaadhaan hubachuudhaaf kan nu gargaaru appilikeeshinii asirratti argitan kana isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniin kun baay'ee kan isin fayyadudha jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti hordofuu hin dagatinaa. Appilikeeshiniin kuni all about computer kan jedhu kanaadha. All about computer kana gaafa bannee keessoo isaa ilaallu wanta baay'ee kan of keessatti qabatudha jechuudha. Amma kana argachuudhaaf liinkii isaa description box jalatti argachuu dandeessu. Kanaaf kallattii sanaan galtanii download iddoo jedhurraa bifa diimaadhaan barreeffamee kan jiru tuquudhaan buufachuu dandeessu. Amma gara keessoo isaa seennee waliin kan ilaallu ta'a. Jalqaba irratti appilikeeshinicha hoggaa bannu keessoon isaa bifa kanaan nu fida. Afaanota nu filachiisa. Afaan kana keessaa jalqaba irra kan jiru afaan English kan jedhu kana yoo filannee asirraa Hindii kan jiru jira, Maraatii kan jiru laanguweejiidha. Kanaaf asirraa English kan jedhu kana filanne jechuudha. English kan jedhu kana filachuudhaan yommuu irratti tuqnu gara keessoo isaatti nu dabarsa jechuudha. Keessoon isaa kunoo akkuma argitan baay'ee bifa bareedaa kan qabudha. As keessatti what is computer kan jiru kana keessaa jalqabee lammaffaarra kan jiru lammaffaarra kan jiru purchasing computer bituudhaaf wantoota barbaachisan sana achi keessatti requirement hundumaa akka hubannuu fi lammaffaarratti sadaffaa kan jiru kuni how to format a computer akkamittiin computer format gochuu akka dandeenyu start and turn off the computer akkamittiin jalqabsiisuudhaaf akkamittiin cufuu akka dandeenyu interface of a computer akkasumas sadaffaa kan itti aanee jiru parts of computers what is a software computer storage using application in a computer use of internet how to set password to the computer how to set typing language in computer. Typing language kana baay'ee faayidaa guddaa kan qabu jechuudha. Isaan kun hundumtu baay'ee appilikeeshinii kanatti baay'een gammade kallattii kootiin baay'ee kan offlineidha. Offline teenyee waan hundumaa barachuu dandeenya jechuudha asirratti jechuudha. Kanaaf dhumarratti keyboard shortcut hundumaa kan qabu jechuudha. Jalqaba irraa fakkeenyaaf yoo hin ilaalla ta'e asirraa what is computer jedhee jalqabee sana booddee keessoo isaatti kan inni qabatee jiru kanneen kana asirraa what is computer use of computer disadvantage of computer take care waan baay'ee qabaachuudha. Kanaaf isaan kana haala namatti toluun asirra jira jechuudha. Appilikeeshinii barbaanne immoo dhumarratti fakkeenyaaf type of download application more application kan jiru asirra jira. Type of a computer waan baay'ee asirraa baruu dandeenya jechuudha. Kanaaf tokkoon tokkoon isaa keessa linnee wantoota barbaachisoo ta'an haalaan ilaalla jechuudha. Kan biraan paartii dudduubatti deebi'uudhaan jechuudha. Purchasing computer kan jedhu gaafa tuqnee ilaallu purchasing a computer while purchasing a new computer you should take a few things to remember kan jedhu asirratti barreeffameera. Maanni wantoota nuyi hubachuu qabnu computer utuu hin bitiin dura maal gochuu akka qabnu yoo akkamitti computer akkamii yoo binne bu'aa qabeessa akka ta'uu fi kanneen rakkoo qaban hundumaa akka nu hubachuu dandeenyu kan nu barsiisu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kan biraan dudduubatti deebinee asirraa how to format computer akkamittiin format gochuu dandeenya steepii isaa hundumaa salphaatti jechuudha. Iddoo tokkotti kan qabateedha.
starting and the turn of a computer interface Computera as keessa Computera keessa gaafa seennu wantoota nu barbaachisan maqaa isaanii wajjin fakkeenyaaf iconic tax barii my computer control panel fi kan kana fakkaatanii sirriitti nu agarsiisa jechuudha. Kan itti aanu paartii what is software keessoon kompiitaraa maalirraa akka hojjetame hardweerii fi softweerii irraa akka hojjetame beekamaadha. Softweeriin maal akka ta'e tokkoon softweerii sanii maal akka isaan qabatan fakkeenyaaf appilikeeshinoota isaan keessa jiran jechuudha. Kanaaf wordpressii asirraa browserii adda addaa internet explorerii kan ta'an sanneen of keessatti qabatee jira jechuudha. Kan itti aanu computer storage keessoon kompiitaraa keessatti storage kanneen qaban secondary primary storage kan jennu hin jiraachuudha. Isaan kana maal akka ta'an fakkeenyaaf hanga isaan baatanii wajjin kan sirriitti nu hubachiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa GB baayitii meegaabayitii giigaabayitii teeraabayitii jedhee akka maal akka ta'an primary secondary storage kompiitaraas kan nu hubachiisu jechuudha. Baay'ee kan nu gargaaru jechuudha kallattii kanaa hubachuudhaaf. Use of internet akkamittiin akka fayyadamuu qabnu. Advantage of internet what is email emailiin akkamittiin emailii erguu dandeenya akkamittiin emailii asirraa sending email messages download more appii barbaaddan asirraa kan biraallee dabalataan argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf what is email kan jiru kana salphaatti akkamittiin akka banuu dandeenyuu fi akkamittiin akka itti fayyadamuu dandeenyu haalaan nu barsiisa jechuudha. Kan biraan dudduubatti tarkaanfii deebi'uudhaan asirraa how to set typing languages in a computer. Typing language fakkeenyaaf asirratti computer typing kan jiru kan jira. There is a need to type information when creating any document in a computer. When using a computer, information should be typed quickly. If your typing speed is good, then your work can be done quickly while working on your computer. Bakka akkaataa itti typing gochuu dandeenyu ariitiidhaan jechuudha. Bifa salphaadhaan nu barsiisa jechuudha. Fakkeenya asirraa tartiiba kanaan kan jiru akkamittiin quba keenya fayyadamuu akka dandeenyu. Asirraa qubni xumuraa kuni kan isheen jirtu kallattii kanarraan qubni gidduu qubni kun hundumti isaanii dalagaa isaan dalagan jechuudha. Asirratti bifa halluutiin hunduma isaanii bakka buusuudhaan agarsiisee jira jechuudha. Kan haala baay'ee nama gammachiisu jechuudha yoo ilaaltanii asirratti akkamittiin akka inni quba bakka buuse sana booddee dalagaan qubni sun dalagu kiiboordii sanarraa seelii yookiis kanneen tuqamuu qaban sana fakkeenyaaf kaaraakteroota sanii qubee san jechuudha. Kan biraan lakkoofsa gara olii hamma oliitti kan inni deemu jechuudha. Tartiiba qaba jechuudha fakkeenyaaf. Tartiiba kanaan yoo baranne salphaatti qabachuu dandeenya jechuudha. Yookiis utuu harka keenyaan kompiitara kiiboordii irraa barreessinu ija keenyaan immoo dispilay isaa ilaalaa jechuudha. Salphaatti argachuudhaaf isa kana sammuutti shamaddannaa jechuudha. Sana booda salphaatti maal ta'uu danda'a barreessuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kana asirraa argachuun ni danda'ama. Kan biraan kan itti aanu smart user akkamittiin akka fayyadamuu danda'amu nama asirra fakkeenyaaf hide the file or folderii keenya dhoksuu changing the folder icon use of a preview pane option wantoota baay'ee jira. Fakkeenyaaf amma hide file akkamittiin dhoksuu dandeenya akkamittiin foldera dhoksuu dandeenya kan jedhu asirratti changing the position of tax barii keenya positionii isaa jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf downward or upward gochuudhaaf kunneen wantoota baay'ee ofii keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Warra kan jiru keyboard shortcuts. Keyboard shortcut kan jennu wantoota kanneen fakkeenyaaf control plus n new file control plus o open
kan jedhu control plus s save kan jedhu kunneen salphaatti harka keenyarraa offline teenye yommuu barbaannetti dubbifnee kan qabannee itti fayyadamuu dandeenyudha. Fakkeenyaaf asirratti control plus v control plus c copy control plus v paste undo redo deleting akkasuma baay'een isaanii hin jiru jechuudha. Asirraa argine kan keenya fakkeenyaaf amma rename gochuudhaaf selected file rename gochuu yoo barbaanne F2 qofa tuquudhaan rename nuuf fiduu danda'a jechuudha. Kan biraan asirraa control plus c alt plus delete optionoota kana nuuf kennu jechuudha. Isaan kun immoo use options like lock computer switch amma Computera kee utuu hojii hojjechaa jirtu cuftee boo yoo feete salphaamatti asirraa control plus alt plus delete kan jedhu kana gaafa tuqnu Computera kana lock goonee bahuu dandeenya jechuudha. Sana booddee gaafa deebi'u useriin suni dirqama password yookiis password sanii gashee yookiin itti gashee banuu qaba jechuudha. Kanaaf salphaatti shortii katoota kanas fayyadamuun ni danda'ama. Viidiyoo har'aa kana keessatti kan nuyi waliin ilaalle kana fakkaata. Kanaaf kan baay'ee nama gammachiisudha. Linkiin isaa description box irratti ni jira. Kallattii sanaan seentanii buufachuu dandeessu jechuudha. Sana booddee itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo kan biraa deebinee hanga wal agarrutti viidiyoo kana asuma irratti dhaama nagaan tura.